jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii Isaaq Zeenuu akkam jirtan nageenya xiyya kan jaalalaa kan kabajaa ka tokkummaa bakkuma jirtanitti isinaadha qabu isiniin jecha gaafii hordoftoonni xiyya yookaan immoo jaalatamtoonni xiyya hiriyoottan kiyya nagaafattan isinii deebisuuf asirratti argameetiin jira. Gaafiin hedduu nama bashannansiistii namatti toltis ni jajjabaattis hanga dhuma sagantaa keenyaa nu waliin tura. Hara gaafii osoo hin deebine warroonni YouTube chaanaalii Isaaq Zeenuutiif haaraya taatan like share subscribe godhuudhaan wal cinaa dhaabbadhaan isiniin jechuu barbaada. Hara sagantaa keenya hanga dhumatti akka nu waliin turtan kabajaanin isin gaafadha garuu. Gaafii tokkoffaan akkasitti caaltuun eessatti dhalatte maaliif bakka sanitti dhalatte? Kan inni itti dhaladhee guddadhee Harargee aanaa Habrooti. Bakki maaliif akkan achitti dhaladhe Allahu Ta'aalaa gaafadhu. Nasiibuma xiyyaatu achi teetiin achitti dhaladhe jee yaada. Gaafii lammaffaa jaalallee qabdaa yoo qabaatte maaliif hin beeksifne? Ani jaalallee nan qabaa garuu beeksisuun jaaladhu. Maaliif jaalalaan ani qabuuf inni nuuni beekaa keessi xiyyallee inni beekaa dirqama paablika godhuun nan barbaachisu. Maaliif carraa wal arguu dhabuu dandeenya, walitti dhufuu dandeenya. Jireenya ilma namaa keessatti namni akka fedhan hin argatanii. Kanaaf paablika godhuu hin jaaladhu. Inni illee hin jaalatu. Carraa walii yoo nufi gammachuudhaan nuti lama taanee ol baane natti tola. Saniif hin feenee. Hanga har'atti dhiira meeqa jaalattee? Dhiira meeqa jaalattee? Ani dhiira laman jaaladhe. Maal jechuudha kun? Jireenyuma kiyya keessattuu laman jaaladhe. Tokko ni jira alhamdulillah. Kolla. Gaafii afuraffaa dhiira jaalattee gaafii jaalalaa dhiyeessitee fi yoo gaafatte ta'e tole siif jedhee antakkaa dhiira gaafii jaalalaa gaafadhe hin beeku. Dhugaa dubbachuuf an gaafii jaalalaa dhiiran gaafanne ganalleen gaafadhu maaliif gaafatame inni qabu waan ta'eef. Okay. Gaafii shanaffaa namoota sooshaal miidiyaa fayyadaman keessaa eenyuun jaalatta? Eenyuun dinqisiifatta maaliif? Ani namoota sooshaal miidiyaa fayyadaman keessaa ijoollee hedduun dinqisiifadha. Namoonni inni dinqisiifadhu baay'inaan dubartoota. Dubartoonnis Aashaa Oromoo, Alii Najaat, Hamzaa akkasumatti Seenaa Jimjimoo hedduu maqaa kaasuun danda'a. Maaliif dubartoota jechuun yeroo kanatti an beeku bichaan dubartoota sirriitti dinqisiifadhu keessaa isaanii sababninis waan dubartoota ta'aniif sababninis waan ciccimoo ta'aniif. Maal jechuudha kun? Akkasumattis toltu tufaa jechuudha. Hedduun dinqisiifadha, hedduun jaaladha. Namoota nani hedduu dinqisiifadhu keessaa. Okay. Gaafii jaffa Johor Mahammadii fi Jaalmarroo keessaa eenyuun jaalatta? Isaan lachuu ijatiyyaa mirgaa ijatiyya tabitaati. Hedduun jaaladha. Hedduun kabaja. Yaa'u. Dirqama filachuu yoo ta'e Jawwe Johor jechuun. Okay, gaafii torbaffaa wallistoota Oromoo keessaa eenyuun jaalatta? Sirba isaa kam jedhuu jaalatta? Sirba isaa kam jechuu jaalatta? Wallistoonni Oromoo anaaf xiqqaa guddaan hundi isaanii anaaf tokkoon hin jaaladha. Halubbuun jiran keessaa yooniif hin isinii Hacaaluun isinii jaa. Garuun beeku gaanne sagaleen qabu jala jechuudha. Osoon isinii bane maal qabame? Anan gargaartanii. Asumaan isin achi banadha. Eessa jirtaa maaloo kootu na wallaanta. Isa kana isin afeereen jira jechuu Acee keessa. Okay. Gaafii saddeettaffaa wallistoota Oromoo keessaa eenyuun jibbita? Maaliif jibbita? Wallaahi ani wallistoota Oromoo hunda isaa hedduun jaaladha. Hedduudhaan kabaja. Waan Oromoo ta'an qofaaf. Sababninis yeroonii fi Oromoo ta'an sanitti yookaan warroota nu ganees haa ta'u waan gaarii hojjetanii jiranii waan gaarii isaan hojjetan saniifuu nin jaaladha. Wallistoota Oromoo tokko nama jibbuun qabu. Okay. Gaafii sagalaffaa wallistoota Oromoo keessaa otuu itti heerumisiin jedhanii eenyutti heerumtaa? Wallistoota Oromoo nin jaaladha malee akka Oromummaatti ani bultiif wallistoota hin fedhu. Wallistoota hin fedhan.
What a shock, man! Sheekha fa'aatiin beeku. Malee wallistoota Oromoo hin fedhu dhiifama qaba. Gaafii kudhannaffaa otuu wallisaa Isaaq Zeenuu jaalala si gaafate tolee ni jettaan hin jiru. Sababni innis wallistoota hin fedhu jeen jira waan ta'eef. Hojii keessa nyaadhaa dhugaa rabbi namni kan gaafii kana bultii diiguuf immoo. Okay. Gaafii kudha takkaffaa umriin kee meeqa? Ilmoo meeqa dhaluu yookaan argachuu jaalatta? Umriin kiyyaa hinim jettanii na eegaa jirtanii hinim. Umrii kiyyaa nimu ilmoo waliigaltee abbaa manaa kiyyaa sanii wajjiini ani kophaa murteessuu hin danda'u. Waliigallee waan rabbi nuuf kenne soddomallee yoo ta'e dhallee garuu filannaa kiyya yoo ta'e ani ati filadhu yoo naan jee inni carraa naaf kenne afur. Gaafii kudha takkaffaa biyya kam jiraachuu jaalatta maaliif? Biyyi ani jiraachuu jaaladhu Oromiyaa. Maaliif jecha jawwammoo faamilii kiyyaa wajjin jiraachuu danda'a. Jireenyi akka fedhetti gammachuu yoo qabaatte biyyi namaa biyyuma namaati. Kanaaf biyya keessa yoo jiraatte namoota jaalattu wajjin wal agartaa carraa hedduu qabdaa waan gaarii hojjechuu dandeessa. Bichaa biyya Itoophiyaa Oromiyaa jechuudha. Okay. Gaafii kudha afuraffaa magaalaa Oromiyaa keessaa eessa jiraachuu feeta? Magaalaa Oromiyaa keessaa magaalaa Oromiyaa keessaa Adama. Okay. Gaafii kudha shanaffaan ammoo ajaa'ibaati. Very good. Qabeenya hammam qabdaa? Maal si galchi? Gaafii akkanaa bee ofiifuu. Qabeenya ajaa'ibaati. Ani uffata narra jiru kana malee haqa yaraduu hin qabu. Isinii galee? Okay. Gaafii kudha ja'affaa jaalalleen kee sarpiraayis si godhee yookaan ati gootee ni beeytaayi. Jaalalleen kiyya sarpiraayis na godhee ni beeka. Maaliif na godhee na bira jiraatee waan kannee na godhuu hin danda'u. Maaliif carraan jireenyaa adda adda waan nu kaa'eef. Garuu jechootaan yeroo hedduu sarpiraayis na godha. Waan hin eeyne na godha. Sarpiraayis jechoota isaatiin ta'ee nan beeka. Gaafii kudha torbaffaa namoota dinqisiifattu yookaan oromummaan itti siqturra yookaan oromummaan itti siqturra. Gaafii jaalalaa siif dhiyaatee jira ati hoo dhiyeessiteefii jirta? Gaafiin jaalalaa oromummaaf nama walitti siinu naa dhiyaatee ni beeka ni jira. Garuu ani akkuma kana dura gaafii tana dura deebisetti gaafii jaalalaa nama dhaleessee hin beeku wallahi. Okay. Gaafii kudha saddeettaffaa mudannoo yoomuu hin daganne daawwattoota keenyaaf barnoota haa ta'u yoo qabaatte nuuf himi. Ilmi namaa jireenya keessatti mudannoo hin dhabu. Ani immoo mudannoo jireenyarraa abdii muruutiin mudadhe sa'a sanitti waa hedduun na dabre. Sa'a sanitti waan ani hin eeginiintu na qunname. Innaa jireenya keessatti abdii muruun mudannoo anaaf mudannoo jee waan ani abdii muree wanta yeroo san keessa na mudateedha. Barnoota akkasii ta'u yoo hin fedhe jireenya keessan keessatti abdii murina. Waan kana godhuu hin danda'u hin jeena. Mokkoraatii yookaan immoo itti ilaalatii yoo dadhabdandiisa. Isni galee osoo niif hin goone ayaan akkas if gadi hin qabin namaa gaditti if gadi ilaalin ati eenyu oli abbaa feetii oli haatee hojjetti taanan. Isni galee abdii muruun waan hamtuudha. Mudannoon ani abdii muree nama mudate sun ammoo yoo inni amma isniima isaatiin nu geessu jechuudha. Akkanaaf hubattan abdiin qaba. Okay. Gaafii kudha sagalaffaa jaalalleen kee nama akkamii osoo ta'ee jaalatta? Nama onnee qabu, nama ofitti amanuu fi nama waan ifi isaati fedhe hojjetu. Jechuun sodaa takkaan malee nama akkasii akka ta'u immoo abdiin qaba. Yaa akkasi osoo nama akkasii ta'e natti tola ni tahas jeen abdii qaba. Okay. Gaafii
diidammaffaa qaama kee keessaa maal jaalatta? Alhamdulillah qaama kee keessaa bakka hunda nan jaaladha. Bakki hundi natti tolti. Okay. Qaama kee keessaa bakki haalan natti toltu mudhiti. Akka eegee jettan. Gaaffii diidammaffaa dhumarratti ergaa dabarfattu yoo qabaatte. Thank you carraa kana naa kannuu keetiif ulfaadhu Isaaq Zeenuu. Wanni nani dabarfachuu barbaadu obboleeyyan kiyya qaqqaalii jaalatamtoota fi kabajamtoota hedduun isin jaaladhu ilmaan Oromoodha. YouTube chaanalii banadhee dhufeetiin jira. YouTube chaanalii kiyya maqaan isaa Isaaq Zeenuu jechuuf hin deemai. Maqaan isaa Caaltuu Orojaa. Seenaa subscribe naa godha. Inna namoonni hedduu waan kanarra naaf eertanii Caaltuu maaliif YouTubein banannee maaliif jettanii hedduu na kakaasu turtan hedduu ulfaadhaa galatoomaa gorsa keessan fudhadhee banadhee dhufeetiin jira. Inna na jajjabeessuu fi waan gaarii akkaan hojjedhu hamilee naa ta'uun isinirra jirti. Hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabaja. YouTube kiyya subscribe, like, share godhaati. Ol na kaasaa isin jechuu barbaada. Thank you. Sagantaan keenya kana fakkaatti. Videoon tun yoo isinitti tolte share, like, share godhuudhaan wal cinaa dhaabbadha. Ana obboleettii teessan Caaltuu Ororraa.